gaafni Afrikaa walumaa galatti biyya kuush tahu seenarra gaaba. Warri Semitik ofii isaatiiyyuu ofii isaanii ufimaniiran. Waan nu isaan define goonuu miti, waan nu isaan ibsinuu miti. Nuti alaa dhufnee sanyiin irraa dhufne Agaazii jedhama. Afaan nu dubbannu Gi'iis jedhama. Siiriyaadhaa fi jiddu galeessarraa dhufne jedhanii seenaa ofii barreeffatan. Haati teenna mootuyyuu Saabaa jedhamti. Abbaan keenya ka calqabaa Minilik jedhama. Inni isaan kun mootuyyuu isiin Solomoonin bira dhayxee wajji rafanii isarraa ilmi keenya abbaan keenya akka duraa dhalate jedhanii seenaa ofii barreeffatan. Waan isaan barreeffatan lakki isin sanii miti jechuun hin dandeenyu. Because namni abba ofii ibsa malee nama biraatiin keessa ibsu. Erga isin Afrikaa keessaan dhufin mirga keessanii akka barbaadanii barreeffachuun mirga keessan jennee akka isaan Afrikaa keessaan dhufin uummatatti himuun addunyaa barsiisuun waan isaan jedhan san hanqina keenya jira malee uummata akka rakkoon qabu waan isaan jedhan isaaniif mirkaneessuun addunyaallee barsiisuun sirriidha jechaadha.